ayeetuu ishee jalqaba duraa harma keessaa baatu mi'ooftuu akka ayeetuu kan ilmoon haadha hootu qabbaneessituu laphee ishee akka nyaataa kan dhugaatiif ooltu ayeetuu siin jedhuu laata. Miidhaga keetu qabbanaa yoon si argin gammada amalli kees gammachuu kooti suma argachuuf qofan aada. Dubbii keetu mi'aawaa arrabni kees qarsaa haqaa deemsi kees miila nagaati bakka fagooyyuu namaan dhaqaa. Otoon kolfiinna bohaarsitaa ilkaan ayeetuu addeessitee miidhaga keetiin fokkina koo faaya keetiin naaf balleessitee isa kaman sitti mee fixaa loosha shurrubbaan dugdarraa guutuun keetuu ayeetudha ati adda nama hundarraa. Ati anaaf baay'ee kooti bakka hir'uu kootti argamta jireenyan ani jiraadhuuf ati jiruu kiyya dhandhamta. Ati anaaf badhaasa kooti kanan tolaan si argadhe ati joo gaaddisa kooti kanan aariitti galfadhe. Ati anaaf simboo dhugaati anoo si malee miidhagu ati bohaarsituu tiyyaadha kanan dhiphuu kootti dagu. Maaluma naaf hin taane naaf taate waan maraa ati anaaf fuullee kooti of ilaallee koo bara baraa. Fulbaan 2021 waloo firoomsa Gizoo Dameetiin Salaalee